jalqabaanii arraa jalbultii ayyaana irreechaa ayyaanota hawaasni Oromoo bal'inaan waloon kabaju keessaa tokko ta'e irreechi ogummaa garaagaraa jajjabeessuun waggaan jijjiiran fidaa jira. Guyyaa irreechaa duraan qophii addaatti taasifama. Magaalaa Finfinnee keessatti qophiiwwan akkamifaa jira jedhee waa'il Keenabtaamuu Xibaabuu gaafadhe. Magaalaa Finfinneetti ayyaanni irreechaa yeroo afuraffaatiif kabajamuuf jedha guyyaa boruu keessattuu weerara dhibee COVID-19 booda inni baranaa kun haala ho'aa fi namoota baay'ee hirmaachiseen adeemsifama jedhamee eegama. Isa wajjin wal qabatee tibba kana yookaan torbee kana keessa sagantaawwan garaagaraa qaamolee garaagaraatiin adeemsifamaa namoonnis irratti hirmaachati kan isaan turanii isaan keessaa fooramiin irreechaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uudhaan qopheessan hoteela Sharaatanitti adeemsifamaa tureera. Saganticha irratti waraqaaleen qo'annoo garaagaraas dhiyaachuu isaaniiti odeeffannoon argadhee kan agarsiisu. Kanaan alatti gara giddugala aadaa Oromooillee deemee haala jiru ilaaluudhaaf yaaleen jira. Keessattuu agarsiisni fakkii waldaa Faayina Aartii Oromiyaatiin qophaa'ee namootaan daawwatamaa akka jiru fakkiiwwan ogeeyyii garaagaraatiin kaafaman haala uffannaa yookaan immoo aadaa uffata uummata Oromoo kan agarsiisan fakkiiwwan ayyaana irreechaa agarsiisan akkasumas immoo waqtii birraa agarsiisan ogeeyyii fakkii garaagaraatiin kaafamanii agarsiisaaf giddugala aadaa Oromootti dhiyaatanii namootaan daawwatamaati kan isaan turanii. Kana malee achuma giddugalatti baazaariin illee adeemsifamaa ture. Namoonni uffata aadaa garaagaraa akkasumas faayawwan garaagaraa bitaa akka turan ilaaluu danda'eetiin jira. Giddugala aadaa qofa osoo hin taane naannoo giddugala aadaa Oromootti illee gurgurtaan uffata aadaa kun bifa ho'aa ta'een adeemsifamaa akka turedha kanan arguu danda'e. Kana malees immoo nyaatni aadaa gosti garaagaraas achuma giddugalicha keessatti gurgurtaadhaaf dhiyaate namoonni fayyadamaa akka turan nyaatas dhugaatis arguu danda'een jira. Habtee magaalaa Finfinnee keessatti wanti addaa kan mul'atu maal fa'a? Ayyaanni irreechaa yommuu dhiyaatu keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti addabaabayiiwwan yookaan immoo marfataalee akkasumas daandiiwwan irratti alaabaa abbaa gadaatiin babbareechuun kun waan baramaa ta'e ta'aa dhufeera. Anis iddoowwan sosocho'ee ilaaletti alaabaan abbaa gadaa marfatawwan garaagaraa irratti fannifamee ilaaluu danda'ee jira. Sochiin namoota uffata aadaa Oromoo uffatanii iddoodhaa gara iddootti socho'anis yeroo kaan irra ayyaana irreecha kan wajjin wal qabatee sochiin ni mul'ata jechuun ni danda'ama. Akkasumas barjaawwan yookaan taappeellaawwan immoo ergaawwan fi suuraawwan garaagaraa ofirraa qaban kan nageenyummaa araara ayyaana irreechaa agarsiisan yookaan immoo duudhaalee ayyaana irreechaa agarsiisan iddoowwan magaalattii garaagaraa irratti fannifamanii yookaan dhaabbataniis arguu ilaaleen jira jechuudha. Galatoom habtee irreechii ka quufoof nagaasiif haa ta'u. Galatoom yaaslee. Kanumaan walqabatee ayyaana irreechaa adeemsa fi duudhaalee hirmaatonni kabajuu qaban akka qabu Hayyuun Gadaa Bayyaana Sanbatoo BBC'tiin. Ayyaanni kun geggeeffamuu fi tartiiba akkamii qabaa? Irreechirraatti maaltu ta'a? Maaltu ammoo hin taane ka jedhurraatti Habtaamuu Xibaabuu Abbaa Gadaa Duuranii Tuulamaa fi Hayyuu Bayyaana Sanbatoo dubbis. Miseensa gadaatiin irreecha hoogganama. Yaa ta'u malee hunduu in dhaqa'ichaadha. Abbootiin gadaa warri Oromoos ta'ee Oromoos ta'uu dindee hawwii hin qabu dhoowwan hin qabu irreecha. Irreecha jechuun waaqa galata galchuu. Horatti dhaqee irreeffata Oromoon. Hora jechuun bakka horiin toru horaa jechaadha. Tartiibni isaa abbaan malkaa eega eebbisee abbaan gadaa hin eebbisaa. Sanii booda warri achi jiru san bakka fe'aa dhufu eebbisuu danda'a. Amma Booranaa dhufee hin eebbisaa, Gujii hin eebbisaa, Maccaa hin eebbisaa, warri Raayyaa hin eebbisa, Walloo, Karrayyuun hin eebbisaa, Itoon Banna hin eebbisaa, Raayyaa Zaboon hin eebbisaa. Akka tartiibatiin eebbisan jechaadha. Wayita yeroo irreeffannaadhaaf deemu maaltu eeyyamamaa, maaltu dhorkamaa, wanti namni beeku qabu maali jettanii yaaddu? Irreechi araara, irreechi galata waaqati, irreechi bakka siyaasatis muti, irreechi bakka lolaatis muti. Argite ati waaqattan araarama hanganna hojjadhaan kalee cubbuun irraa dhiqu jettee deemtu waan biraan hojjettu. Caffee keessatti irreetumaadha kun. Abba torbaa siyaa qabdu jetti caffee. Har'a hoo qabde isa dhiistu ilmoo isaan dhiistu. Bakkeen irreechaa sun immoo uffata bareedaa uffattee wanna qabdurra hicuu keessan irree miiccattee marga kee qabattee ilillii qabattee dhaqxee yaa Rabbi galata yaa galchu egereen irree nagayettee waaqa galata galchite. Uffanni aadaa uffatte. Oromoon uffata aadaa qaba. Kanaan itti beeksisu. Bakka immoo namni fuunerre warri gaa'ela hin geenyerre bakka itti wallaallatu irree. Kuni wanna jiru duruu. Hin taphata irra gada hin bashannana.
maaliif waggaatti qanii gimmaayya qaba oromoon kun irreechi sanii aduusa walii obsanii warri wal fuudhu sunirree wal laallate sanii booda ilmi karaa miceewotitti warra ofii erga jechaadha karaarraa waliin hin galu oromoon irreechi yoo malkaa sanii dhaqxee too hin xureessitu argite marga hotti wannootti margi sun hin tortora achi keessa qurxummiitu jira waan adda addaati jira hin badaa jechaadha horiitu dhuga shimbirrootu dhuga ani ganna wannoo bineensatu dhuga bineensi han dhugu sanii wanni sun tortoree bineensa sanitti akka dhibeeffinne maal irreeffattee daaritti baastaati akka achi seenne qulqulleessu warri immoo irreeffatu sun waan adda addaa haayilaandis ta'ee waan naannoo sanii hin mijoofne achitti gatuun seera gadaa keessa hin jiru oromoon malkaa ofiin xureessu hoolaa ittiin qalu re'ee ittiin qalu otiyoo ittiin qalu itti baasta akka hin xuroofne itti gadaa irreechuma sanu. Kaaba Itoophiyaa ji'oota 5f gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasni gam lamaaniinuu dhaabbatee ture agayda birgaruu deebi'a kaaratti jalqabe humnoonni Tigraay haleelan qilleensirraa irdi deebinirraa raawwatamaa jiraachuu himatu haleela qibxaataa kaabli Tigraayitti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 6 ajjeefamuu maddeen namoomaa BBC'tti himan Hamza Hussein gabaas qaba. Haleellaa qilleensarraa kibxata darbee kaaba lixa Tigraayitti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 6 ajjeefamuu hojjetaan dhaabbata gargaarsaa BBC'tti hime. Haleellaa magaalaa Addii Daayirootti raawwate kana humnoonni Tigraay Eertiraatu raawwate jechuun himatan. Kanaan duras waraanni Eertiraa mootummaa Itoophiyaa tumsuun naannicha keessatti waraana irratti hirmaachuu isaa himannaa irratti dhiyaateef deebiin kennine. Haleellaan qilleensaa amma raawwatame jedhame kunis magaalaa daangaa Itiyoo Eritiriyaa irratti argamtutti yoo ta'u, buufanni televezyiinii naannichaas namootaa fi manneen haleellaan barbadaa'an agarsiiseera. Aangawoonni Tigraayis haleellichi kan irratti xiyyeeffate naannawa namoonni nagaan keessa jiraatan irratti ta'uu kaasuun balaaleffatanii ture. Namoonni haleellichaan miidhaman gara hospitaalaatti yoo geeffaman arguu hojjettoonni dhaabbilee gargaarsaa BBC'n dubbise himan. Aangawoonni Tigraay haleellichi guyyaa kibxataa irra deddeebiin raawwatamuu fi kanaanis manneen jireenyaa barbadaa'uu himanii ture. Haa ta'u malee BBC'n haleellaa qilleensaa jedhame kana madda walabaa irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Naannoo Tigraayitti erga waraanni waggaa 2 ta'uuf deemu eegalee kaasee malli qunnamtii hedduun adda cituu fi gaazexeessitoonni gara naannichaa akka hin seenneef dhorkamuun ni yaadatama. Ta'us dhiyeenya kana BBC'n karaa saatalaayitiin loltoonniif meeshaaleen waraanaa gurguddaan daangaa Itoophiyaa fi Eritiriyaa irratti walitti qabamuu suuraalee mul'isan argateera. Waraanni kaaba Itoophiyaatti sadaasa 4/2020 eegalee ture. Jidduun baatiiwwan 5f dhaabbatus deebi'ee bifa haaraan eegalee itti fufee jira. Haleellaan qilleensirraa kun akka raawwate kan hime mootummaan guyyaa kam akka ta'e garuu hin ibsin. Haa ta'u malee humni qilleensi Itoophiyaa kuusa meeshaalee waraanaa fi wantoota dhugaan. Ashama kabajamtoota daawwattoota chaanalaa keenya hojjetuu warreen taatan warreen chaanala keenya faalaan like share subscribe godhuun gargaaraa warreen haaraa turillee chaanala keenya kottaadha subscribe godhuun wal jabeessinu jenna. Akkuma beekamu haalli yeroo ammaa tana Itoophiyaa lakkee jiru haala yeroo akka malee hammaa ta'edha. Haaluma kana wal qabatee walitti bu'iinsi Isaayyaas Afeworqiitii fi Abiyyi Ahmeditti uumamee waan jiruuf haaluma kanaan Isaayyaas Afeworqii yeroo ammaa tanatti waraana dhoorata bee taa'u jiru hundi kan ofii isaanii 55 gadi akka dirqamaan karaa waraana deeman jechaa waraana labsee jira. Sababa kana waraanni itti akka malee